Asoosama gabaabaa dungoo halkan sanaa. Uumaan uumamni namni qaamni ofii humni ofii miirri ofii kun hundi si qora kun cufti farda jireenyaa ati gulufsiistuuf jirturraa si kuffisuuf si darbata. Jireenyi farda guulaa miti yoo itti baatu si fudhatee fiigaa ofii kaatee si sirbisiisa. Kan fagoo hin geenyeef qaama si hurgufee lubbuu si fuudhee dafqa sirra roobsee yoo itti beekteef kolfaa qisaasee itti wallaallaan si imimaansisee otuu jira jettee itti rarraatu otuu atin se'iin biyyootti si makaa. Osoo amma isheen jedhee fedhiin isaa inni du'e hin du'iin osoo isheen maal taate magan kakuu dhukkuba arraba abiddaa isa fooniif dhiiga harraabu sammuu isaa isa waardiyyaa ta'ee dhaabbachuuf kakatetu isa mormee silaa isheenoo mucaa daa'imaa otoo dhalchiteeyyuu ni geessista azaalaa qormaataaf guddataa jirtu jedhe otoo mormuu balbala bantee yaada isaa gudduutti kuttee mucayyoon qofaa kee si dhiiseen ture mitii jettee sagalee qal'oo mi'ooftuu sanaan waan dubbadhu dhabeen of ilaallaanii ijawwan bakkalcha sanarratti ibsiteetti mucayyoo xiqqoon jechuudha. Sagaleen kiyyaa osoo hollatu lakki hin turre jedhe akkuman deebiseefiin barcuma dhiistee sireerra teesse. Yeroo kana dugdi kiyyaa lamatti tarsa'e. Irbaata nyaattee jettees na gaafatte. Anis naasuu tokko keessaa lakki hin nyaanne sana booda isheenis as kana nyaanni bishaan hin jiru hoteela ollaa kanaan sii fida akkuma naan jetteen qarshii itti kennu abbalee ati as keessaa hojjettuudha moo mucaa warra manaati jedheen gaafadheen. Yeroo kana mucayyoon kun lamaan iyyuu miti jettee naaf deebiste. jedheen akkam garaa jabaattee mana ciisichaa koo keessa dhuftee sireerra yaabbattee teessaree jedheen yoo yaadu fuulli kiyyaa shakkiidhaan akka guutame bartee ofii kee beekii jettee natti dubbatte. Anis wanti kun ulfaataa waan natti ta'eef akkamittiin beekuu danda'a jedhee yeroon deebisuu fi kana laalii bare jettee qaama ishee haxaroo maddii ishee rifeensa ishee qubaan natti argisiifte. Ammas naaf hin galle jedheen deebisee fi takkaas akkanatti kolfuu taate dubara arsii faayamtee hin beektu jechuudha jettee naaf deebiste. Yeroo kanattanii kan gaaffii natti ta'e ati yoo mucaa xiqqoodha maal hojjechuu as dhufte ree jedhee akkuma gaafadheen maal siif godha inni gatii hin qabu mee maallaqa kennime osoo irbaanni hin dhumiin deemeen siif fida jettee yeroo na gaafattu maallaqatti kennuuf diduu hin dandeenye. Naannoo sana wanta hin beekus hin qabu. Yaadni kiyyas waliin dhahamaadha. Waa'ee koo waa'ee ishee otoo yaaduu martisaa akka fo'aa sartii wal xaxee jireenya akkanaa keessa hin seenu jedheen ergan kakadhee fi jireenyi kakuu booddee jiraachaa jiru wal bira qabee yeroo laalu hunduu wal jala na bira darbe. Yaa Rabbii halkan kana akkamittiin bula laata kakuu saniin booda shororkaa malee gammachuun onnee kootti goreen beeku. Kakachuun kiyyaa madda gammachuu naaf hin taane maaliif garuu kakuu gaddaatti akkan seene gaaffii yookiin immoo hibboo natti ta'a. Maaliif waadaa onneen soorannee seenu yaada kanaan cuuphamee otoo hin jiru kana gidduutti kalankala lama qofaatti qabdee dhufte mucayyoon jechuudha. Nyaata ani qopheesse illee ta'uu baatu nyaata ani siif fide kanatti akka gammadduu abdiin qaba jettees
xarapheessaa irra keesse. Haasaan afaan isheetii bahu kan umurii ishee irraan eegamu miti. Garaa kiyyatti raajiidha jedheen quqqummadheen callise. Deebii jalaa dhiiseen calli waan hin jedheef osoon dhandhamatiin hin dubbadhu jetteeti miti jettee yeroo ishiin na gaafattu lakki isaaf utuu hin taane jedheen otoo dubbadheen fidiin isaaf ta'es arguu fedda jettee harka na dhiqachiiftee atis koottu kaa yeroon jedhuun lakki anillee nyaadhu jettee naaf deebiste. Maaliif waliin nyaannu malee yeroon jedhuun ani nyaadheeraa quufeen jira jettee naaf deebiste. Yaada kiyyatti ofii ishee na waliin hin nyaattu taanaani buddeena lama fiduun ishee maaliif barbaachise? Kana hundaa qofaa kiyya maaliin godharee jedheen yeroon ishee gaafadhu afaan akka dammaa mi'aawu tokko ayyaa kiyyaaf geessu jettee na gaafatte. Anis eessa jirti eessa jiru waan jedhu na harkaa badee otuu afaan wal na dha'u kutaa hirriba kanarraa sadaffaa keessa ciistee jirti jettee ammas natti dubbatte. Anis ni dhukkuba moo jedhee yeroon gaafadhu lakki jettee naaf deebiste. Sanaan anis maal ree jedheen gaafadheeni ammas mucayyoon xiqqoo kun homaa jettee naaf deebiste. Erga sanaa rakkoon ta'e duuba ishee akka jiru hubadheen tole geessiif jedheen itti dubbadhe. Battaluma nyaata sana fuutee dhufee erga jettee booda ayyaa ishee bira geessite. Ana barsiisaa boonsaatti wanti hunduu keessummaa natti ta'e. Irbaata dhiyaates dafee nyaadhee ka'e. Mana bunaa seenes waa dhuguun barbaade. Saniin booda waan itti aanee dhufu tilmaamuun dadhabne. Kakuu sanaa otoon beeku dagachuun fedhe. Jarreen soomanatti tumanis baadiyyaatti hafaniiru. Namni na argu hin jiru. Garuu yoo waaqayyo kanaa ol yaaduu hin fedhu. Waa'ee mucayyoo xiqqoo kanaa garuu homtuu ni ta'a jedheen hin shakku jedheen otoo yaada keessa jiru harka kiyya dhiqadheen cufaa yookiin immoo balbala banuuf ana harkisuu fi mucayyoo banuuf dhiibu tokko ta'e. Ani keessatti yeroon deebi'u isheen immoo ol seente. Nyaatte jettee fuula ishee isa ifaa sanaan ija ishee keessaa gammadaan ilaalte. Anis deebiseefiin eeyyanii nyaadheera jedhee akkuma dubbadheen rabbi siif haa laatu otoo ati hin dhufne ta'ee ayyaan xiyyaa har'a hagabuu bulti ture jettee natti dubbatte. Anis maaliif hagabuu buluu otoo ani hin dhufne jedheen ishee gaafadhe. Isa dhiisii amma eessa dhaquuf kaatee jettee na gaafatte. Waanan jedhutu natti bitaacha'e. Kan hin qajeelee mana bunaatti waan ta'eef mana bunaa dhaquufi jedhee akkuma deebiseefi maaloon dhugiin nama dhuguun jaalladhu naan jettee mucayyoon xiqqoo kun nanna'ee bakka hin jiru na wareere. Har'uma na argite har'uma na barte maqaa kiyya illee otoo hin beekiin fedhii kiyya na dhorkite. Nama dhuguun jaalladhu jaalala saka maal akka odeessitu naaf hin galle. Erga kanaas yaaduma kana keessaa otoo hin bahin akkan mana ciisicha kanaa gadi hin baaneef harka isheetiin harka kiyya yeroo tuttuqxu deebi'een siree korra taa'e. Ofiisheen bakka dhaabbattutti haftee ija kiyya keessa laaltee anatti kolfite. Anaaf kolfisuun kolfa naasisaa baay'ee sodaachisaadha. Sana booda joonjee durba baadiyyaan sitti fakkaadha miti jettee yeroo na gaafattu anis naasuu yaadaa sana keessaa akkam jedheen gaafadheen. Huccuu kiyyaa fuula kiyyaa rifeensa tiyya kanaa ogguu laaltu aadaadhaan bar achitti ni bareeda jettee wanta gaaffii sammuu koo keessatti hin taaneef ofii na gaafattee ofiimmoo naaf deebiste. Erga kanaas dhuftee cinaa sireerra teesse. Ammallee ani naasuu hamaa keessa waan hin jiruuf hafuurri kiyya dhaqee deebi'uu dadhabe. Yaa ana barsiisaa boonsaa har'aa mucaama xiqqishuu kanatu akkana na hollachiisaami jedhee yaadaan fagooyyootu hin deemin
deemee mucayyoon kun ammas maal ree jettee na gaafate. Anis maal jedheen deebiseefi battala isheenis maal sitti hin fakkaadha jettee na gaafate. Anis yaada koon maal jedhu ree mucayyoo xiqqoo haasaan ishee mi'aawuu siin jedhu jedhee akkuman deebiseen bareedduu maaf naan hin jennee jettee na gaafate. Anis gaafa guddattee geesse ni jedhamta kaa jedhee yeroon deebisuufi haa isa dhiisi amma nan deema jettee na biraa kaate. Dhugaadhas hin seene har'a ana bira bulti jedheen baay'ee sodaadheen ture. Dafee harka kiyyattii hidhadhe. Nagaan bule jettee harka na fuute. Atis nagaan bule jedheen deebiseefi yaa Rabbi galata kee kakuu koo hin diigne. Battala isheen balbalaa baateen balbala cufee deebi'een siree kiyya keessa seene. Qormaata irraa furamuu kiyyaaf boqonnaatu natti dhagahame. Silaa ofii sodaadhee mataamaan of jeeqeen malee umriin mucayyoo kanaa waan shakkisiisu miti. Ijjiitiin ishee duubaa garuu maaliif akkana garaa jabaattee haadha isheef nyaata barbaadu ishee anaafis siniifis hibboodha. Maddi Afaan Oromoo kutaa 12ffaa kitaaba barataa kan isiniif dubbisee Gammachiis Tashoomee. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniif galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun na bira dhaabbadhaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.